ما سينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني كم جرت النجاة قبضوا فيا قبضوا جرتوا أرمو جرتوا بكا جرتنتي نجان كينيا يسنادك أبو كوني سجلي بصناعتي كرتي جرة خنولا لبو تابع نجرامي أكديرات جرة نجرامي تي أكنما جرة نمونامي تي أكديرام مونا نمونامي تي أكنما مونا حقق أمنا دوغك أمنا حققين فالمنا دوغاتين فالمنا يومي يو دوغاتين فالمچور راهدو دوبندي بنو إثيوبيان غرتي سابو متوكو قفان جيفمتو إثيوبيان سابو توكو في عادة توكو قفان سمني دلي ومني بلان كون جيفمو إفيفو هلا يكارتي تكتشو مكان عشت النسو فيزا جاتشو ما شاء الله نوتي سرني نفتنيا خمبرا ميك نور توري نور ديبو ديسي واني هاريني أما باتيهو سرنا دلومي متي أما باتيهو تنفينو لاليتي أمتا تنفيني خيسا فرچو دندو جچو رمون أكاسي لا جنريشني أما خوني أمتا وان إني فدو فرچو دندو مالي وانين أم فدو كوفا هود آجچون no intatu nutu isini beha wama nuti isini be wan nuti isini fene jaladda wan nuti isini jalan ni qofa jaladda wan ifi jalatan hindan deysan itti fayyadamu jechu warraju oromon sambira kutte no more gana no more oromo disi aderenu samni adere tikishen yo gaman anceete gamachi anun keeysa baatu sun magaalaan adere tahan dura hararge jirtu sun hin fudattu waan namni nuutu siifila jee itti kannun fudattu jechu nuti akka ummata oromootti mirga qabna falmachuu dandeenya dhuga qabnu san irratti hundooyne mirga keenya falmachuu danda'u qabna kana booda fedhii namaati sin dursinu fedhii teenya dursina malee nuti ummanni oromoo dantaa namaan dursinu dantaa teenya dursina malee kan waliin dabalachuu fedhe dantaa saati yoo nu barbaachise ni dabalanna yoo nu barbaachifne hin dabalannu jechu biyyitun teenya nurraa godaanaa jechuu danda'uun qabna naftanyaadhaan ilmaan naftanyaatiin biyyitun teenya laftitun teenya kha'anurraa godaanaa jenne itti himuu danda'uu qabnaa jechuu itti himuu danda'uu qabna nuti gartee sirna isaanii fudhachuu dhiisi warreen sirna isaanii dadhaba akka bikcharaa yookaan akka footogiraafiitti nu dura qaqqabee saniin nu sodaachisu barbaadu yerootu isa dhabamsiisa lafaatu isa dhabamsiisa baraatu isa dhabamsiisa haasawasaatu isa dhabamsiisa dadhabbina isaa tasammuutu isa dhabamsiisa jechuu nuti ummanni oromoo nama ifirratti irkatu feena laal nama ifirratti irkate ummata isaarratti irkate fedhii ummataatii waan godhu qofa jaalannaa jechuu garte amma abiyyiin Dr. Abiy Ahmed, thank you so much in janan isaan galatoonfadha maaliif galatoonfattaa jaa nama badii dalagu jiru nama maarree godhu jiru akkamit galatoonfatta hajuulleen hedduudha jechu osoo abiyyiin lafaa ka'ee footoo Haile Sillaaseetii fi footoo Minilik tolchee akka Itiyoophiyaan dura uumamtetti dachaana akkasi deemuu qabna jechuu baate arra naftanyaa akkatti moohuu hin dandeenyu naftanyaan akkana dhumuun hin dhumtu lafarraa ilmaan naftanyaa tarree galanii Tigreen dura dhaabbattee akka lafatti akka baala mukaatti lafatti hin duguyduu jechuu maaliifi tooftaa tana inni ifii beekeen goone abiyyiin no ifii beekeen goone rabbiitu goosisee jechuu rabbii haqa nuti irraa qabnu san rabbii dhiiga naftanyaan dhiiga oromoo abbootii teenya kan hallayya fixaa turan namoota keenya kan hallayyatti araa turan dhiiga santu abiyyii dalaysiisu jira jechuu abiyyiin sirna dulloomaa ummata dura qabeeti ummanni akka leenca akka gartee horii leencitti dhufee dutee ifiif harra cabsee horiyaa jira jechuu maaliifi bikchara Haile Sillaaseetii fi bikchara Minilikiin deema
tuquun ta'u kana warri biyya jaare warri tokkummaan biyya jaare ummata kana mililikfaa goobanaa daaceefaa Haile Sillaaseefaa warra tokkummaa Itoophiyaatiif du'e warra biyya jaaruuf du'e guujaan bar Abiyyi moggaa taa'uutu laan namni keenya Abiyyi moggaa taa'uutu bareekkasii jalaa jechaa gaxittanaa bareekkasii janiini jechuu gartee arrahoo wallahi Abiyyi moggaa taa'u Abiyyitti aanu difeensi ministeeri jinniin hundi kissi najis janiin Dr. Abiyyiidhaan doktora keenya kissi najis an kissi najisii tana maalittiin beeka beeyta qoricha keetii akkana naan jette ayyoon tiyya tokko guwaan irraa taa'etti an taa'uu didee gartee itti utaalee wanni sun namiite takkaa'uu akka malee kufe akkana naan jettii jechuu gartee kissi najis janiin Abiyyiidhaan ogguu inni kana iyyuu gartee ammallee doktora keenyaan itti fufii yaada kana bakkaan akka nu geessu feena maaliif qabina jabeessi ammallee bikchara haara yoomsi bikchara sii hafe kan hin tolchinillee siidaa tolchii haara yoomsii jennaani maaliif lakkumaan cinna lakkumaan murannoo lakkumaan diinummaa ibidda magarsu jira jechu maaliif akka amaarri kun diqaalaa ta'an akka amaarri kun ammallee fugartee ummata Itoophiyaa tana gartee boodatti harkisee ummata agoobara xiqqeenya ummata Itoophiyaa irra jaaru maqaa tokko baasanii gaallaa guraagee maarree jinni maqaa kana tokkotti sabasaboota Itoophiyaa kana baasanii arrabsanii jechuu garte hundi maqaa tokko qaba sabasaboonni Itoophiyaa hundi everybody Oromoon faanuma ganda qabdi yoo Harargee qottu ye Baalee maarree ye Arusii maarree ye Shawaa gaalla ye maarree waan akkana kana qabdi jechuu garte Oromoon mata qabnaa nuti waan nuun arrabsaniin garte akka mataatti qabnaa jechuu Amaara biratti barka akkana godhu kun ummata miti bar governmentii bar boolisa governmentiitu garte qimaal ballaa jeesi arrabsaa bar boolisa governmentii boolisa mootummaa kan seera mootummaa sanii eeguutu gaallaa maarree jeenu arrabsaa jechuu garte ummata kana seera saanii haareomsuuf doktorri keenya garte Dr. Abiyyiin sirna kana haareomsuuf xalaayaa haaree fudhatee Itoophiyaa nutti ol luqqaase Itoophiyaa ogguu inni jee ol luqqaasu laa namni kana mooraa tanee fuudha muka kanatti kaneef caccabsaaban namni kullaa amma footoo Haile Sillaasee abbo mukatti if caccabsaan siin jee namni kun yataabbaatu isa baakeetii duraadha ita waraanaas jaarratee jira waa hunda jaarratee jira mooraa tana keessa caccabsee wal cabsa jechuu wal keessa garagalee arra silaa xiqquma waraanni Abiyyi kun Oromoo irraa laal akkanuma jedhanii ija libsatanii waa rabbiin Amaara kana buusu waa rabbiin Amaara Oromiyaa keessa jirutti roobu rahmata rabbiin kun oliisanii Amaara keenya irra roobu arkuu wallaahi ni ajaa'ibda silaa hundi isaanii gara jannataa yaanii jechuu garte jannatul firdawsii irratti hundi isaanii gara jannataa deemanii jechuu Amaaronni kuni maali jibbansaatu uumamaa jira jechuu arrabaatu uumamaa jira xiqqeenyaatu uumamaa jira sabaasabonni Itoophiyaa kun wal jibbeeti wal keessa garagalee walirra bobba'ee ilaalama qimaanxitti uuman Amaara dura nu tokko beena daga anta dura namni galatoonfadhu nama lama ka jijjiirama Itoophiyaa kana keessatti nama lamaan galatoonfadha takka Abiyyi Ahmad umrii dheerina rabbi haa kennuu fi Amaara akka dhiiraatti lafarraa gabaabsu jira good job second TPLF umrii rabbi haa dheereessu bakka jirtutti nageetti haa ta'u ammallee weerara haatti fuftu gootummaa Amaaraa tan Itoophiyaan faranjii hunda caccabsitee baafte san Amaarri kunoo nu gorsiifte jechuudha TPLF akka hoshoraa wali qabdee akka bobboochifte akka hoshoraatti akka wali qabdee wanni kun beeki wanni miidiyaa irraa dabru kuni harka dhibbarraa
harki shantam kijiba yoo taate harkuma shan yoo dhugaa taate laal inaf nuuf gayaadha nuti harkummaan shan yoo dhugaa nuu ta'e wanni miidiyaarraa walitti idit godhanii dabarsan kun harki shan dhugaa nuu taanaan nuuf gayaa jechuudha. Maasha Allah amaara keenya ni qabbaneessite Tigreen akka ajaa'ibaatti gootummaa isaanii illee nu garsiifte jechuudha. Seefi harka qabatanii Itoophiyaa amaarree yogguu jaantana kijiba wanni akka jirutti garte wanti waan dharaatii jechuu garte dhukkeetu irraa ka'ee jechuudha. Ani wanni galatoonfachuu ol ba'e Dr. Abiyyi fi TPLF fi hayni keenya ni ba'a jechuudha. Maaliif ifiif daakee wal fixe ifiif dhukkeessee wal fixe walirra deemee laal dhugaan bara meeqateenya ta'awwaalamaa turte ol baatii jechuu garte. Abootaa OLF kanaan tireeristiin jiina abootaa Tigree tanaan tireeristiin jiina aboodatti rakkattanii lakkisaa ta'a. OLF tireeristiidha. Ta OLF haa ta'uu mee OLF humna hin qabu namaas hin qabu hooggana hin qabu hooggana gayaa hin qabu. Jaarmee cimaa tokko kan boru bakka san dhaquu qabna juu addi bilisummaa Oromoo hin qabu amma. Hin qabu jechuudha. Waanuma akka marrootana waan gartee hawwii fi fedhii fi yaada sammuutiin namuu bakka jiru. Oromummaa irratti hundaa'ee uummata keenyaaf dhugaa uummata keenyaa tan jirtu ni falmannaa jettee ijoolleen tun without any leader garte. Arra silaa bilisoomne tunuu hedduu nu daadarkeessiti. Maaliif murni marnoo ol yaa'ee nuu qabata ja'a. Murni booranaa ol yaa'ee nuu qabata ja'a. Murni afran qalloo kunillee waumaa keessa jira yaa'i gooti. Murni ituu kunis yaa'i godha. Garte bakka meeqa akka Somaalee san taanaa jechuu garte. Akka Somaalee san taana. Maaliif we don't have any leader garte. Leader cimaa jabaa tokko hin qabnu kan dhaabbatee waan tana oofee bakka warra akka Tigree sanboo liidera jechuun uummata akka Tigree sani dhumuu qabna bakkuma takkaa ka'ee dhumaa jechuu xiqqaa guddaan bakka jiru ka'eeti kararra yaa'ee dhumaa jechuu qawwee guurrate liidera akkasiisan barbaanna. Amma example Oromoon liidera tokko kannee turre Jawaar Mohammad yeroo ammaa tana keessatti yeroo zamanaa tana keessa Jawaar Mohammad liidera kannee fuudhee Amaarri nurraa hidhee rabbi nu waa baasu. Waa ajjeesanu waanuu gallakkisanu sun harka rabbii jirti jechuudha. Liidera jabaa isa qabna isa qabaachaa turre nama wahiin godhaju boru bakka akkanaa bobboo qabna achi bobboo waan akkanaa godhu qabna nama godhu isa qabna jechuudha. Isallee kunoo nu duraa fudhate Amaaraatu hidhee harkaa qaba rabbi nu waa baasurraa. Akkasii Oromoo jabaadhaa teenya ifiif dalagamaa jirti rabbiin nu dalagaa jira. Teenya Tigreen nu dalagaa jirti. Teenya Amaari nu dalagaa jira. Teenya Abiyyiin nu dalagaa jira la. Maaliif haqa keenya guutame bara. Hayni keenya guutame amma nama lafaa fuudhu dhabee akkanuma ganda keessa deemee ganda fixaa jira jechuudha. Namni kun lafa dhuumuutaa yommuu nu dhaynee fudhanne Afrikaan guutuun baati Afrikaa tun gartee East African will be peace. East wanni East Africa jaamu Oromoon takka kanatti aangoo harka qabannaa will be peace. Garte san murteessaa laal. Amma dubbiin ta caffee raammisjuu takka amma dhufte garte. Caffee keenya haasawoo isaanii niin dhaggeeffadhaa garuu kaniin irraa jaaladhu fudhadheetiin taniin hin jaalanneef irraa gannaqa. Maal jaa Oromoodha yaa Oromoo arra guyyaan isinin dabrin takkittii tana dubbata laal caffeen. Waljaaraa qophaawaati nama qophaa'ee waygaa haa waljaarree nama qopheeffannee haa qophooynee bakka takka teenyuu jaa. Dubbiin sun dubbii dhugaati. Taanta tirfiif irraa facaafnetti dhugaa keessaa fudhannaa jechuu garte. Oromoon qophaa'uu qabdi, jaaramuu qabdi. Akkuma yoo Finfinnee dhufe namni ganaa Finfinnee dhufee bulchuu taa'u hin jiru. Amaarinis hin bulchu, Tigreenis hin bulchu. Maaliif biyya tanaaf biyya Oromooti. Ballafa Oromoo irratti Oromomaatu wanni ta'a. Amaarri yoo Itoophiyaa ijaaruu fedhe kunoo Dabra Maarqos isa malaan biyya isaa maal jettaniini Tulluu Sangaa. Gondaritti ijaarrata Itoophiyaa. Itoophiyaa Gondari ijaaratanii Mililikillee Gondari galfatanii Haayile Sillaasee achi galfatanii achitti hawaa qayfatanii yoo barbaadan. Hanga Abiyyi jiru kana amma Mililikii fi Finfinnee tanarra dhaabbata malee yoo Abiyyichi rabbii haasee
ganama tokko qulqullaawa kun gaarbeenyi ganama tokkotti Oromoon halayyatti firraa hartee fixxii jechuu ganama tokkotti maaliifi we not respect that kana nuti gartee ihtiraaman qabnuufi Amara nuti Amara fi bikchara Amaraatis respecting goonu nuti forever no respect forever no respect maaliif qabanyoo maaliif guddifnoo biyya teenya irratti numaatu abba malee Amara fi gabroonfata habashaa warra ummata keenya qaqqalaa ture kan nu arrabsaa ture kabajaan biratti qaban bikcharri isaanii ka'u qaba aadaan isaanii badu qabdi biyya teenya keessa aadaan Amara badu qabdi cultural governmentiin Ethiopiatis aadaa Amaraatiin bulurraa badu qaba jechuunurraa kana promise joolleen dhaloonni Oromoo kuni baallama seenanii jiran akka waan kana balleeysan Rabbii fi ummata Oromootiif baallama seenanii jiraniini Rabbiinis ni gargaara ummanni Oromootiis bira dhaabbataa jechuun akka wanni kun ta'u Finfinnee keessaa akka cultural government habashaa tana balleeysan kun beekamaadha jechuu garte ummata bada ummata xiqqaataa ummata addunyaa tanarratti kabajaan qabne jechuu Amaarri namni ilma namaan kabanye kabajaan qabu garte لا الركعة هاجرا ربين إساني دولة زرفة ربين أمتا أكملت أممني أكملت قدتني بر خنان سنين جاء ندبمت نفتنيان حلية سنتين will be see أكنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غلطو